Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walitti deebinee jirra. Ilmaan Oromoo baga nagaa taatanii bakka isin jirtanitti nageenyi Rabbii isin biraa jiraatu. Rabbi nagaa isin haa taasisu. Oromoon har'a nuti waan biraa takka dheebochaa hin jirru. Waa biraa takka hin dhabne. Inni biyya keessa jirus inni biyya alaa jirus nageenya dhabne jechuudha. Waa hunda dura immoo salaatuu dura, zakaa dura, hajjii dura, ibaadaa dura nageenyatu dursa. Nama nagaa qabutu, biyya nagaa qabutu, saba nagaa qabutu tarsiimoo jiruu isaatii, tarsiimoo hawaasummaa, qonna, daldala, misooma, jireenya mataa isaatii jiraatee of jiraachisuu danda'a. Har'a uummanni keenya Walloo waggaa waggaadhaan waggaa Raamadaanni gahu waggaa Raamadaanaatiin aleellaan irratti godhama. Hiikni dubbii kanaa maali? Hiikni lola kanaa bara baraan Raamadaana keessa uummanni Walloo dhumuun, uummanni Walloo rukutamuun ayyaa Walloo. Garuu silaa akka kanatti Walloo irratti ilaalamuun callifamuun hin turre ture. Eessa jirtu? Mashaayikonni keenya yeroo kaan Wallootti imaltanii Wallootti daawwaa gochuu dhattan. Hundeedhumti daawwaadhaa eessa? Walloodha. Hundeedhumti islaamummaadhaa eessa? Walloodha. Hundeen diinii Walloodhaa jechuudha. Har'a uummanni sun haqa nurraa qaba. Haqa karaa hedduu nurraa qaba. Tokkoffaa kaaba biyya keenyaa taa'ee diina gad nutti roorri sun nurraa dhowwa. Waardiyyaa nu ta'e jechuudha. Lammaffaa uummata keenya meeqaaf meeqatu Walloo sana keessatti allamee nama beekaa hayyuu ta'e. Uummata keenya Walloo irratti maaliif callifameen anaaf gaaffiidha. Keessumaa waggaa Raamadaanaa. In yaadattu yoo ta'e bara darbe ji'a Raamadaanaa keessa uummanni Habashaa uummata Walloo rukutuudhaaf iyyisiiftee biyya keessaas biyya alaas qeesiinsaa, sheekiinsaa, inni kaan masjiidatti maallaqa walitti qabee, inni kaan bataskaanatti maallaqa walitti qabee, qeesiif sheekiin lallabdee meeshaa bichisiifteetii Walloo dhaqanii weeraranii Walloo irraa nama 100 nu jala ajjeesan Raamadaana keessa. Keenya mashaayikonni keenya eessa jirtu? Ani isin qeequuf miti. Rakkoo keenya isinitti machuun malee. Namatti mannu hin qabnu waan ta'eef. Uummanni isin dhaga'a. Mootummaan illee isin dhaga'uu danda'a. Mootummaan illee isin dhaga'ee isin gargaaruu danda'a. Mashaayikonni keenya qeesoliin Oromoo, sheekoliin Oromoo, warri mootummaa wajjin teessan, warri afaan mootummaa kanaa beektan maaliif dhimma nageenya kanaa irratti gaafachuun isin rakkise? Nageenya dhabnee jettanii maaliif gaafachuun isin rakkise? Wanta tokko immoo hubadhaa garuu wanti isin ofitti himuu qabdan eenyuyyuu diinni keenyas firri keenyas kan inni beeku. Sabni tokko amma nagaa ta'utti amma nagaadhaan gadi ba'ee ol galutti bilisummaadhaan walabummaadhaan akka fedhii isaatiitti amantii kam geggeeffachuu hin danda'u. Haga sabni gabrummaa keessaa ba'ee ofiin of bulchutti amantii takka geggeeffachuu hin danda'u. Tokko kana mashaayikonni keenya, ulamoonni keenya Rabbi umurii isin haa dheeressu. Biyyoota garaagaraa irra deemtanii daawwaa gochaa jirtu, islaamummaa babal'isaa jirtu. Garuu lubbuun ilma namaa maaliif gatii dhabe? Lubbuun ilma namaa maaliif dhageettii dhabe? Yeroon akka jedhu kana namni na arrabsu hin dhibu. Dubbii koo akka malee itti fahame. An sirraa jaalala takkan barbaadu, na faarsuu keessa hin barbaadu. Yoo barbaadde dhugaa dubbii kana waan hin haasa'u kana hubadhuu xiinxali. Anwaar maal jedhee maaliif akka jedhee jedhi. Anarra nagaan qaba biyya namaa keessan jira. Akkan barbaadetti hojjedhee jiraachuu hin danda'a. Garuu hawaasan irraa dhaladheetu hawaasan ittiin of waamutu biyya keessatti aara galfii dhabee jiruuf jireenya isaa geggeeffachuu dhabeeti bara baraan ajjeefama, bara baraan awwaalcha dhaba, reeffa isaa saree nyaatti, reeffa isaa waraabessi nyaataa jechuudha. Hawaasan irraa dhaladheetu akkasi. Kana keessa jira. An akkamittan nagaa qaba gaa? An akkamittan nagaan jiraachuu danda'a? Uummanni keenya har'a abbootii amantii gaafa argu, uummanni keenya keessumaa uummanni Oromoo abbootii amantii gaafa argu lapheen isaa ni banama.
jaalala qabaa fi amantii jaallata waan ta'eef. Uummanni keenya uummata safuu beeku, uummata duudhaa beeku, uummata kabajaa qabu. Amantii kamiifiyyuu. Amantii kamiifiyyuu. Nama amantaa kiristaanaa hordofu tokko fudhaa. Yoo kan abbootii amantaa islaamaa mashaayikaa argee qalbiin isaa ni gammada, ni kabaja, ni jaallata. Sababni isaa maaliif? Hawaasichatu aayidoloojii amantiitiin hidhamee jira. Amantii kamiyyuu haa ta'u. Erga hawaasni kun aayidoloojii amantiitiin hidhame, abbootiin amantii uummata kana harka keessaa qabdu. Mootummaa caalaa abbootii amantiitu uummata kana harkatti qabee jira. Kanaafuu rakkoo hawaasa walloo bara baraan maaliif akka inni ajjeefamu, maaliif akka inni weeraramu, afaan inni beekuun mootummaa keessan kana gaafadha. Mootummaa keenya persentii 100 waan sirrii hojjetaa jettanii erga itti amantanii, erga miidiyaa irratti haasoftanii, waan Shimallis jedhu, waan Abiyyi jedhu persentii 100 sirriidha jettanii itti amantanii, mootummaa keessan faarsitan kana erga mootummaa taatee biyya bulchita ta'ee, nageenya biyyaa eedda ta'ee, nageenya uummata Walloo, nageenya uummata Wallaggaa, nageenya uummata Oromoo kamiyyuu maaliif nu eeguu dadhabee? Kanuma gaafadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walitti deebina. Dubbii koo gara hin taanetti hin fahamina.